Fanu Zinabu. Subscribe. Bakka jirtanitti isiniif haa baay'eetu kabajamuu jaallatamoo hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii gooftaan galataa fudhatan obboleettiin keessan baay'ee nagaa koodha. Guyyaa har'aa kana ergaa gabaabaa isinii qabadhee dhufe ergaa kana sheerii gochuudhaan obboloota keessan biraan akka isin geessan miidiyaa fayyadamtan irratti illee akka sheerii gootan jaalala waaqayyoota sinan gaafadha. Kuni dubbii waaqayyoo dubbii jireenya namaa fayyisuu jiraachisuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Isinitti lallabuuf akkasiin barsiisuuf otoo hin taane sagalee keessa koo guute tokko isinii qooduudhaafan jechuudha. Sagaleen kun seera uumamaa boqonnaa 4 irratti argama. Seenaan sagalee kana obboloota lamaadha jechuudha. Obboloonni lamaan kuni Qaayilii fi Abeelidha. Egaa Qaayilii fi Abeel namoota jalqabaaf addunyaa kana irratti dhalatanidha jechuudha. Addaamii fi Yowaan irraa jechuudha. Isaan irraan kan hafe immoo haadha isaanii abbaa isaanii walumaa qabatti namoota 4 irraan kan hafe akka namoonni kan biraan jiraanne hubachuu dandeenya jechuudha. Macaafa qulqulluuti irraa haa ta'u malee jechuudha obboloota koo mata duree irratti baay'ee keessa koo kan naguutee itti eebbifame isinis akka itti eebbifamtan barbaadu cubbuu irratti aboo godhadhu. Cubbuu irratti aboo akka godhan waaqayyoon barbaada obboloota koo. Egaa Qaayil Abeeliin akka inni ajjeese hin beektu hundumti keessan jechuudha. Inaaffarraan ka'ee sababii aarsaan Abeel fudhatame aarsaan isaa hin fudhataminii fi garaa isaatti aaree boba'eetu maal godhe obboleessa isaa irratti aarisaa fiixan akkamitti akka inni ba'ee hin argina jechuudha. Garuu iyyuu lakkoofsa 5 irraa gaanee gaafa dubbifannu waaqayyo Qaayiliin akkasittiin jedhe oduunni hammina jallina isa yaadee isa aaree kana otoo obboleessa isaa irratti fiixan hin ba'in dura waaqayyo Qaayiliin maal jedhe akkasittiin jedhe waaqayyo Qaayiliin jechuudha. Waaqayyo yommus Qaayiliin boqonnaa 4 seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti jechuudha. Waaqayyo yommus Qaayiliin maaliif aarte bobaatee maaliifis mataa buufte wanta gaarii otoo hojjette turte mitiire wanta gaariin hojjette yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura riphee si eeggataa si argachuu hin kajeela ati garuu isa irratti aboo godhadhu jedhe. Argitanii cubbuun balbala kee dura riphee si eeggataa si argachuu immoo ni kajeela ati garuu isa irratti aboo godhadhu ittiin jedhe waaqayyo dursee otoo inni obboleessa isaa Abeeliin otoo hin ajjeesin jechuudha. Otoo dhiiga Abeel obboleessa isaa dhiiga nama balleessaa hin qabiini otoo hin ajjeesin otoo hin dhangalaasin dura waaqayyo cubbuu irratti aboo godhadhu ittiin jedhe jechuudha. Qaayil garuu cubbuu irratti aboo hin godhanne. Lafa kanatti aboo jechuun waan tokko dandeettii abboomuu qabaachuu dandeettii bituu dandeettii hoogganuu qabaachuu jechuudha. Namni waan fakkeenyaaf namni gaafa namarratti aboo qabaatu kan namicha bitamuu sanaa otoo hin taane kan namicha isa bituutu yaada isaatu akeeka isaatu karoora isaatu fiixaan ba'a jechuudha. Namni bittaa namaa jala jiraatu yaada isaa fiixaan baasa otoo hin taane yaada nama isa bitee sana fiixaan baasa jechuudha. Akkasuma immoo sagalee waaqayyoo namni cubbuu hojjetu garbicha cubbuuteedha. Garbichi immoo waanuma gooftaan isaa godhe ittiin jedhe godha malee yaada isaa akeeka isaa miti kan inni fiixaan ba'uu kan inni raawwachuu danda'u jechuudha. Lafa kanattis Qaayil cubbuu irratti oduu aboon godhateera ta'e oduu aboo qabaateera ta'e yaada isaa yookaan yaada waaqayyo akkuma waaqayyo ittiin jedhee obboleessa isaa ajjeesuun dhiisa ture. Dhiiga obboleessa isaa hin dhangalaasu ture. Garuuyyuu Qaayil maal godhe cubbuun aboo akka isarratti qabaatu godhe jechuudha. Cubbuun aboo akka isarratti qabaatu godhe. Kanaaf dhaqee obboleessa isaa hin ajjeese jechuudha. Argitanii lafa kanatti Qaayiltu irratti cubbuu irratti aboo godhatee otoo hin taane cubbuutu Qaayil irratti aboo godhatee jechuudha. Kanaaf sana booda maal ta'e? Egaa yeroo tokko obboloota koo gaafa ijaa baafanna jennu gaafa nama arrabsinu gaafa nama reebnu gaafa nama ajjeefnu gaafa nama irratti hammeenya goonu otoo nu miidhinii miti nu miidhaniiyyuu gaafa nama irratti ijaa baafanna gaafa nama tokko miinu waan boqannu waan aara galfannu waan nuti tolu waan bal'inatti jiraannu nuti fakkaata waan nu tolu waan nu qajeelu nuti fakkaata. Beenya nama cubbuu hojjetu du'aadha sagalee waaqayyoo. Yaanni hamaan cubbuu nu ulfaa cubbuun immoo du'a ni de'a. Argitanii lafa kanatti egaa obboleessa isaa ajjeesee booda Qaayil maal ta'e hin gammade hin boqate maaltu isaaf ta'e obboleessa isaa kun duratti maalitti balleesse. Addunyaan tun bal'oodha. Wanti Qaayilitti irratti hin jiru. Inaaffarraan kan ka'e sababa aarsaan isaa fudhatameeni. Aarsaan Abeel immoo waan fudhatameef aarsaan Qaayil immoo waan hin fudhatameeniif inni naafe aarsa obboleessa isaa dhiyeesse waaqayyo simachuu isaatti inni naafe jechuudha. Argitanii kanarratti obboleessa isaa Qaayil jechuudha obboleessa isaa Abeel wajjin hin dubbate erga gara bakkeetti ba'anis Qaayil obboleessa isaa Abeeliin irratti ka'ee isa ajjeese jedha. Qaayil waan inni beekuu hin qabu. Qaayil waan Abeel waan inni beekuu hin qabu.
akka inni obboleessi isaa ajjeesuuf ka'e Abeel quban qabu. Haa ta'uyyuu malee Qaayil isa kana waan beekuuf kophaatti baafateetu maal godhe obboleessa isaa hin ajjeese jechuudha. Kanarratti Waaqayyo maal ittiin jedhe wanta ati goote kun maali jedhee Qaayiliin hin gaafate Waaqayyo jechuudha. Inni obboleessa keetii lafa anatti liyyata. Ammas ati abaaramaadha. Lafa isa dhiiga obboleessa keetii afaan banee akka dhugu goote sana irraa hin ari'amta. Lafa yeroo qottu deebi'ee midhaasiif hin baasu. Biyya lafaa irratti nama jooraa nama lafa dhaqu hin qabne hin taataa jedhe. Argitanii beenya cubbuu jechuudha. Gatii cubbuu jechuudha. Qaayil egaa Abeeliin obboleessa isaa ajjeese hin boqatee miti. Aara galfatee miti. Itti tolee miti. Egaa inni obboleessa isaa ajjeese maal ta'e nama jooraa nama lafa dhaquu hin qabne. Lafa yommuu qotee facaasu midhaan kaleessa lafti midhaan baasuuf akka hin dandeenye. Argitanii qoraatti akka inni isaa baasu abaaramaa akka inni ta'e jooraa akka inni ta'e nama lafa dhaqu nama qabu akka ta'e nama lafa dhaqu hin qabne akka inni ta'e. Argitanii miti beenyaan cubbuu jechuudha. Namni sin miidhee miti namni otu sin miidhini miti namni sin miidhetu irratti ijaan baafatina. Sababbiin isaa sagalee Waaqayyo ijaa baasuun kan kootiidha. Ijaa baasuun kan Waaqayyooti waan ta'eef galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Arraan kana Waaqayyo maal nuun jedha? Waaqayyo maal nurraa barbaada? Waaqayyo akka nuti cubbuu irratti aboo godhannu hin barbaada. Akka nuti cubbuu irratti aboo qabaannu hin barbaada. Akka cubbuun nu abboomu, akka cubbuun nu ergatu, akka cubbuun yaada isaa keessa isaan irratti fiixan ba'u hin barbaadu Waaqayyo. Arraan tana cubbuu irratti akka aboo qabaannu ilmaan namaa kamiyyuu Waaqayyo cubbuu irratti akka isaan aboo godhatan hin barbaada. Yaadni hamaa kamiyyuu seexana biraa inaaffaan, qocolloon, hamiin, somni, ejji, ajjeesuun, hamachuun namaaf yoo tole namaaf yoo qajeele irratti hinaafuun namni gaafa guddate irratti hinaafuun nama jala danqaraa kaa'uun nama kuffisuudhaaf kiyyoo diriirsuun kun hundinuu cubbuudha obboloota koo. Kanaafiyyuu Waaqayyo akka irratti aboo qabaannu barbaada. Cubbuu irratti akka aboo qabaannu barbaada. Akeeka cubbuu toon taane Waaqayyo akeeka isaa akka yaada Waaqayyo akka fiixan baanu barbaada. Tole jettanii yoo abboomamtan jedhe seera keessa deebii keessatti. Tole jettanii yoo abboomamtanii eebba lafichi baasu hin nyaattu. Lakkii jettanii yoo kaatan garuu billaan isin hin nyaatan. Namni yoo abboomamu mataa ta'a. Namni yoo abboomamu hangafa ta'a. Namni yoo abboomamu dursee argama. Namni gaafa abboomamu ni eebbifama. Abboomamuu keessa eebbi guddaatu jira. Abboomamuun yeroo tokko nuti gowwummaa nuti fakkaachuu danda'a. Tuffatamuu nuti fakkaachuu danda'a. Gadi qabamuu nuti fakkaachuu danda'a. Namni gaafa abboomamu gaafa namaa fi Waaqayyoofis abboomamu gowwummaa yookaan immoo nama hin beekne nuti fakkaachuu danda'a. Garuu beekan nama akkanaan jiru. Namni Waaqayyoof abboomamu, namni haadha isaa abbaa isaaf abboomamu, namni Waaqayyoof tole jedhe namni kun nama eebbifamaadha. Qaayiliin lubbuun jiru caala Abeeliin ni du'e Waaqayyo biratti nama simatameedha. Nama jireenya qabudha. Argitanii Waaqayyo Qaayiliif Abeeliif hin falme. Waaqayyo Abeeliif hin falme. Qaayiliin immoo hin falme jechuudha. Argitanii yoo ajjeefameeyyuu yoo deebi'ee dubbachuu baateeyyuu waa'ee Abeelii fi Waaqayyo caliin jedhe. Waa'ee Abeelii fi Waaqayyoon dubbate. Arraan tana yaada keenya otoo hin taane humna keenya amanannee, beekumsa keenya amanannee, maallaqa keenya amanannee, maatii keenya amanannee, waan baay'ee amanannee hamaadhaan deebisuurra ofii keenya ijaa baafachuurra ofii keenya karaa Waaqayyo irra hin jirre deemnurra milkaa'ina Waaqayyo keessa hin jirre keessa seenurra ulfina Waaqayyo keessa hin jirreen ulfaachuurra Waaqayyoof abboomamuu wayya. Waaqayyotti kooluu galuu wayya. Waaqayyotti baqachuu wayya. Fedha Waaqayyo raawwachuu wayya. Fedha Waaqayyo jiraachuu wayya. Buddeenaaf Waaqayyo keessa hin jirre nyaannee garaa guuttachuu mannaa agabuu buluu wayya. Dhugaa dubbachuudhaan. Kanaaniif Waaqayyo irraa humna qabna jennee, beekumsa qabna jennee, maallaqa qabna jennee, lafa yaadna hin keenya jennee, waan barbaachisaa ta'e hundumaa hin arganne jennee yaada Waaqayyo dhiifnee yaada mataa keenya jiraachuurra, yaada biyya lafaa jiraachuurra, yaada diina keenya seexanaa jiraachuurra, teknoolojii kanaan, bara ammaa kanaan
guyyoomfamnee akeeka waaqayyoo keessaa yaada waaqayyoo keessaa adda ba'uu caalaa gowwaa fakkaannee abboomamnee gedoof deebisnee yaada waaqayyoo jiraachuu. Yeroo sana waaqayyo mataa nu godha. Yeroo sana waaqayyo nu dursisiisa. Yoon abboomamine jara seera keessa deebii keessatti yoon abboomamin dubbii koof seera koof yoon abboomamin mataan taatan eege taatu malee mataan taatanidha. Booda taatu malee duran taatanii jedha. Kanaafiyyuu namni gaafa hin abboomamin eege taa malee mataan ta'u. Kan abboomametu mataa ta'a. Kan abboomame mataa ta'a. Namni hin abboomaminoo namni toliin jedhiinoo eege taa'in duuba ta'a booddee ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota koo cubbuu irratti aboo qabaadha. Yaada keessan irratti aboo qabaadha. Yaada biyya lafaa irratti aboo qabaadha. Harka waaqayyoo jala of galchaa. Waaqayyo akka nuti cubbuu irratti aboo godhannu ni barbaada waan ta'eef. Yoo cubbuu irratti aboo godhanne immoo yaada waaqayyoo jiraanna malee waan cubbuun nuun jedhu cubbuun keessa keenya jiru nu tuttuqu inni akka nuti inaafnu akka nuti jibbinu akka nuti jabaafannu nu taasisu suni hin bijenne qooda jibbaa jaalala qooda hamminaa gaarummaa gaafa agarsiifnu cubbuu irratti aboo godhanneerraa jechuudha. Kun immoo yaada waaqayyooti. Gooftaan kun isin haa eebbisu. Eebbifama obboloonni cubbuun isin irratti aboo godhate abboomamuu kan dadhabdedha. Jallina keessaa, hammina keessaa, ija xuraa'ummaa keessaa, haxxummaa keessaa, guyyoomsa keessaa ba'uu kan dhabdan waaqayyo isin haa gargaaru. Araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Isinan jaaladhas. Share, subscribe, like gochuun dagatinaa. Thank you.